Shama harka fuunee jirtu hordoftoota wadaana beektu bakka nagaa keessan nagaa fuutee galanii waaqayyoo ta'u har'a immoo kana qabadhee isinii dhufe callee aadaa Jimmaati kan tanaan dura san agarsiise jechuudha. Kutaa xumuraa isaati inni kun kan mormaa kan addaatirra hojjenne kan harkaatirra hojjenne inni xumuraa immoo kan gurraati jechuudha. Kan gurraa immoo bifa dheengaddaa odoo hin taane bifa biraatiin asinii hojjedhaa irra nafaana ta'a. Yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatinaa naa daawwadhaa haga xumuraatti jechuudha. Har'a kanaan asinii hojjedhachuudha sibiila kanaan. Yaada kana asirraa callee magariisa lama dura kana asirratti dirree kana hin cufne jechuudha. Sibiila kana akka callee hin gadine akka dibachaa callee tokko fudhachuudha. Yana callee guddaa osoo hin taane xiqqaa jiddu galeessa isaa kana kan hin baane hin diraa qaba. Adii jechuudha bifa kana. Calleen kun kan gurraachuudha. Bifa haala kamiyyuu uffatamuu danda'a. Uffata kamiyyuu wajjiniin bifa kana callee biraati irratti hojjetame uffata kaanii waliin akka barbaaddetti uffachuu dandeecha jechuudha. Garuu uffata aadaa waliin irree uffata. Dura sibiila kana bannaa callee irratti waan dirameef sibiila irratti waan dirameef jechuudha. Sibiila kana barbaachisa. Eegasi isa kana asirratti dirrachuudha. Deebisnee cufna. Egaa cufneen booda isaan baannee asirratti dirra. Sibiila kana irratti jechuudha. Bifa kana haala kana asirratti dirra. Cufna jechuudha. Isa kana akkatti akka hin baaneef jechuudha. Akka sibiila kanarraa hin baaneef seeraan cufuu qabna jechuudha. Yoo sibiila kanarraa ba'ee calleen irree waan gannamuuf booddeetti deebisuun nama rakkisa. cufne isa kanarree asirratti dirra deebisne cufna hundumaa fidne jechuudha. Bifa kana haala kanaan callee gurraa hojjennee dhammuudha jechuudha. Har'a kutaa
isaa hundaayyuu xumurreerra. Haala kanaan kan callee aadaa Jimmaa hunda isaa xumurree jechuudha. Kan harkaa, kan addaa, kan mormaa hunda isaa haala kanaan xumurree jechuudha. Kan gurraa uffata wajjin uffachuu qofatu naaf hordoftoota kiyyaa jalaa keessa yuutuubii kiyyaa aga xumuraa ilaalaa jalqabdanii dhiisinaa viidiyoo isaa jechuudha. Aga xumuraan ilaalaa adaraa keessa isiniin jedha ijoollee Oromoo. Namni Oromoo ta'ee uffata aadaa Oromoo hin uffanne hin jiru. Adaraa keessa viidiyoo kiyyaa akka xumuraan ilaalaa. Sa'aatiin isaa waan dheeraa ta'eef jechuudha. Sa'aatiin isaa naan xumuramne saskiraayibiin irree guutee jira. Garuu aga hoggaan isaa waan bira ga'eef adaraa keessa ijoollee Oromoo. Yuutuubii kana viidiyoo tokko tokko aga xumuraan daawwadhaa isiniin jedha. Nagaa naa ta'a. Video berarti nggak boleh tidak